Nagaan isiniifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara Koo jedhu torbanitti guyyaa tokko karaa ETV Afaan Oromoo simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya keessattis dhimmoota fayyaa fi dhukkuboota wal qabatan garaagaraa qaban kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Dhimmoota fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa dhibeetiin sammuutiin wal qabatan akkasumas immoo odeeffannoo dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Egaa akkam ture guyyaan keessan? Torban kana akkamitti dabarsitan? Gaarii ture? Egaa akkuma beekamu barumsa torban kee darbeerraati barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Guyyaa irraas immoo istiidiyootti keessummaa addaa waliin mari'achuudhaaf dhimma fayyaa irratti waliin mari'achuudhaaf waliin argamnee jirra. Keessummaan keenya eenyu akka ta'e baay'een keessan beektu garuu eenyu akka ta'e immoo namoonni sooshaal miidiyaan fayyadamne baay'een isaanii immoo tariiti kan isin beekne jiraachuu danda'u. Ani Dooktar Naafiyaa Argeetuun jedhama qopheessaa sagantaa Dooktara Kooti isaa wajjin immoo wal barra. Tolega, hordoftoonni sagantaa kanaa akkam jirtu hundi keessaniyyuu fayyaa akka taatan abdiin qaba. Ani Naahom Gurumin jedhama. Hospitaala magaalaa Finfinneetti argamu hospitaala Phaawulositti barsiisaa fayyaa fi ogeessa hakiima waliigalaati. Dabalataanis amma kan inni hojjechaa jiru dhaabbata infertility irratti hojjetu kan hospitaala Phaawulos jalatti argamutti. Dabalataanis miidiyaa hawaasaa irratti haga dandeenyuun waa tokko ergaa hin dabarsina. Kanaaf turtii gaarii qabaanne jedhee yaadda. Galatoomi Dooktar baga nagaan dhuftee hawaasa keenya barsiisuudhaaf istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif galatoomisii jenna. Dooktar si dhukkubee beekame. Maaliif waan kana kaase yeroo tokko dhimmi keenya irraa wal qabata waan ittuma deemna. Si dhukkubee beekaa Dooktar akkamitti dhukkubsataa si jedhame baay'een. Na dhukkuba gaafa jettu akkamitti si dhukkubaa si nama namni baay'een. Dhukkubsattee beektaa? I think Dr. Naafiyaa gaaffii kana kan na gaafatee fi qofaanii guyyaa sadii dura na dhiisee inumaayyuu mana koo dhufinnaan jechaa turte qofaa warra mana jiranitti dabarsita qofaa kee dhufinnaan jechaa ture reef na dhiise qofaaniyyuu qofaa otoo hin taane eguma nakkimii ta'ee ba'eeyyuu dhukkubni qofaa caalammoo xiqqoo cimaa ta'eeyyuu na dhukkubee beekaa. Egaa gaaffii kana kaaste immoo addunyaa irratti gaazexeessitoota yookaan immoo namoota gaazexeessitoota qofa otoo hin taane namoota dirree waraanaa irratti wattaaddarri afaan Oromootiin maal jedhama loltuu gaazexeessitootaa fi kanatti aanee sababa hojii isaaniitiin namoota du'an keessaa hakimoonni tokkodha. Loltuun obviously hin beekama. Hakimnis hojii isaa irra otoo jiru sababa hojii isaatiin hojiiwwan addunyaa irratti namoota baay'ee du'an keessaa tokkodha hakimnis. Maaliif jennaan dhibeen dhukkubsataa irratti darbuu danda'a sababa biraatiinis du'uu danda'u. Kanaaf dhukkubsachuu qofa otoo hin taane du'uun iyyuu jira siin jechuuf hakimni. Riskii guddaa qaba. Keessattuu immoo hakimoonni dhibee namoota dhibee dhukkubsataa garaagaraa ilaalaa oola. Dhibeewwan daddarboo baay'ee jira kan dhukkubsataa namatti darban. Hedduun isaanii jiru. TB fa'aa, hepatitis fa'aa fudhattee, even HIV illee namatti darbuu danda'a karaa limmeetiin. Sirriitti darba. Hojiin kunis immoo stressii qaba baay'ee isaa boqonnaas namaan kennus waan ta'eef egaa hakimni dhukkubsataa anis dhukkubsadhee beeka anis dhukkubsatee beeka garuu immoo yaalamas akkuma nama kan yaalamu hakimnis yaalama kan jedhu kaasuu barbaanne kan biraan immoo asuma hin qabne sagantaa keenya guyyaa irraa kan irratti akkaasuu nu barbaanne egaa dhukkubsannee irraa utuun dhukkubsatiin ilaalamuu waan jedhu tokko yookiin immoo meedikaal cheekaappii. Mee kabajamtoota hordoftoota keenya ammam keessantuu utuu isin hin dhukkubin. Dhukkubbiin tokko utuu mataan dhukkubbiin garaa kaasaan akkasumas ho'iinni qaamaa utuu isinitti hin jiraatin mana yaala deemtanii mee cheekin of godhatanii kan deemtanii ilaalamtanii beektan nama meeqa beemmas. Mee asumarraa jalqabna. Deemtee ilaalamtee beektaa asumarraa jalqaba. Gaaffii irratti deebi'aa waan ta'eef. Yeroo tokko ani actually ilaalamee hin beeku ture. Waggaa lama dura histiriin peeshantiin himamu waan ta'eef maatiidhuma keessaa namni wayii dhiibbaan dhiigaa isaa xiqqoo ol ka'e. Sababa sanaaf nama sana wajjin dhufeenya waan hin qabu fira dhiyootii waan ta'eef karaa dhiigaatiin dhiibbaa dhiigaa koo ilaalamee gaafas sukkaara koos ilaalameera. Dabalataan garuu akka ogeessa fayyaa tokkotti dhukkuboota daddarboon ta'an fakkeenyaaf amma HIV kana fa'aa isaan yeroo yeroodhaan ilaalama. Isaan nan ilaalama garuu dhukkuboota amma dhiibbaa dhiigaa sukkaara kana sababa saniin ilaalame malee waan hin ilaalamu iyyuu natti fakkaatu ture. Yeroo baay'ee hin daganna waan keessa hunduu malee kuni utuun dhukkubsatee ilaalamu yeroo tokko maazarii godhanii cheekaappii si godha kottu mana yaalaan si geessan maal natti farristaa gurgurama maal kun dhukkubaan jiru fayyaan qabaa jedhu
tarii jechuun akkasii namoota kaan irraas mudateera ta'uu danda'a. Namoonni baay'een yoo ilaalte tireendii biyya keenya keessa even utuun dhukkubsatiin dhufee ilaalamuu mitiiti. Dhukkubni ergatti caalee qoricha manatti fakkeenyaaf qorichoota baay'ee fudhata qorra jedhee deemee parastaamoolii yookiin immoo amooksaasiliinii suuqii irraa fudhata. Akkasumas immoo even garaa kaasaa kun immoo ameebaa ta'uun of ta'edha. Yaw wantoota si mudate irraati waan baay'ee kaasuu dhugaa. Kun araqeen na dhiisteedha yookiin immoo qoricha kana yoo na dhiisti jedheetu ergatti cimee booda wantoota kanneen to'achuu erga dadhabee booda gara mana yaalaatti kan dhufu namni baay'een. Mee muuxannoo qabdurraati wanta muuxannoo keerra nu qoodee waan kana. Egaa akka ogeessa fayyaa hospitaala guddaa tokko keessa hojjetaa jirutti amma dhaabbanni fayyaa addunyaa rikoomandi kan godhu namoonni kamiyyuu ta'an dhukkubsatiin dura mana yaalaa akka deeman ogeessi fayyaas waan kanarratti akka barsiisu uummata barsiisuudha. Namni ogeessa fayyaa eebbifamee ba'e tokko health extension haa ta'u narsii haa ta'u hakima haa ta'u uummata sirriitti barsiisuu kan qabu hojjechuu kan qabu waan kanarrattidha. Dabalataanis amma fakkeenyaaf Dr. Naafiyaa istuudiyoo taa'ee gaafa sagantaa akkanaati dalagdu ogeessuma sarjarii hospitaala keessa taa'ee hojjetuun walqixa meebii isa caalaa yoo ergaa dabarsaa jiraachuu dandeessa. Maaliif jennaan dhaabbanni fayyaa addunyaas ministeerri fayyaa biyya keenyaas biiroon fayyaa oromiyaas hundiyyuu rikoomandi kan godhu primary health care kan jedhamu kana yookaan immoo jalqaba otoo hin dhukkubsatiin namoonni mana yaalaa otoo hin deemin dura waan kana irratti akka hojjetanidha. Muuxannoon ani qabuun egaa biyya keenya keessatti namoonni dhukkubbiin kamiyyuu otoo ittiin dhaga'amiin mana yaalaa kan deeman yookiin kan qorataman wantoota muraasaaf malee ofii isaaniitiin deeman yeroo baay'ee jalqaba irratti hojii wayiifaa yoo qacaraman hojii wayii yoo qacaraman dirqama waan ta'eef dhaabbileen baankiin qacaruudhaaf baankii qofa otoo hin taane dhaabbileen baay'een gurguddoon biyya kanaa qacaramuudhaaf mana yaalaa irraa ragaa qabaachuu qabu fayyaalessa ta'uu qabu. Nuti iyyuu gaafa qacaramnu ogeessuma fayyaa taanee qoratamneeti dabalataanis iddoo garaagaraatti namoonni yoo qacaraman hojii qacaramuudhaaf yeroo cheekaappii godhan baay'een isaanii numaayyuu otoo cheekaappiin godhin waraqaadhuma barreessifachuu barbaadu. Homaan qabu siin jedhu maal dhibee maaliin qaba naa barreessi namaan jedhu. Yeroo biyya alaafaa deeman dirqama waan ta'eef yeroo biyya alaa deemanis stiil yeroo biyya alaa deemaniyyuu otoo hin qoratamin ogeessa fayyaa irraa waraqata qofa naa kenni kan siin jedhan jiru. Isaan kun baay'ee baratamoodha biyya keenya keessatti. Yookaan ammoo yeroo tokko namoonni isaan beekan yoo dhibee wayitiin qabamee miidhaa guddaan irra qaqqabee okkaanas narra qaqqabuu danda'a laata jedhanii kanaan namoota muraasa kan deeman. Malee muuxannoon ani qabuun namoonni biyya keenyaa mana yaalaa deemanii ofii isaaniitti otoo dhukkubbiin tokkollee ittiin dhaga'amiin qorannoo kan godhanii almost namoota baay'ee muraasa. Yaa galatoomi waan baay'ee gaafteetta. Keessattuu akkuma ammatti jette namoonni baay'een yeroo hojii qacaramuuf jenna nuti illee cheekaappii godheerra namni kamiyyuu yeroo qacaramuudhaaf jedhu. Gaafa sana kan laallu waa'ee hojii qacaramuuf sana malee even amma riizaaltii na yaadadha amma riizaaltiin guyyaa sana namoonni yaadan yoo baay'een isaanii jiru maal akka ta'e hin beekan waraqaama sana fudhachuu barbaadu akkuma ati kaafte immoo egaa waan baay'ee garaagaraa namoonni waraqaa hojiidhaaf kan fidatanii dhufan jiraachuu danda'u. Riizaaltii qofa barbaadu malee kan jechuun waraqaa sana utuu hin qoratamiintu kennan itti tola. Kun immoo utuu baranii of beekanii galu. Siimpilii waan salphaa irraa kaafnee yoo ilaalle fakkeenyaaf amma gartuuma dhiigaa ofii beekuun illee namoonni baay'een gartuu dhiigaa isaaniillee hin beekan. Egaa gartuu dhiigaa ofii beekuun faayidaa baay'ee qaba. Fakkeenyaaf utuu hin beekamin yeroo tokko asidentiin garaagaraa nurra kee dhiigni kan dhiiguun nama mudachuu danda'a. Yeroo sana dhiigni barbaachisuu danda'a. Bakka sanatti immoo laaboraatooriin hin jiru yoo ta'e gartuu dhiiga isaatiin baramee kennuudhaaf illee waan guddaa gochuu akka danda'u asumaan beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waanuma salphaa akkasiirraa kaafne namni keessan egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan nu hordofaa jirtanii mee siimpilii ammam keessantu gartuu dhiiga keessanii iyyuu beeka. Gartuun dhiiga keessanii maali? Kan kau mau operasiidha kan maali gartuu dhiiga keenya? A+ operasiidha. Mee kan keessan immoo maali gartuu dhiiga keessan iyyuu beektu waanuma salphaarra kaanee yoo ilaale jechuudha. Akkuma amma Dr. Naahom jedhee yeroo baay'ee namoonni hojiidhaaf fi qacaramuudhaaf akkasumas biyya alaa bahuudhaaf yookiin immoo waan tokko tokkoof kanaan malee namoonni ani cheekaappiin godhu yookiin immoo of ilaaluun barbaada. Qaama koo kee of ilaaluun barbaada fayyummaa koo of ilaaluun barbaada jedhanii namoonni yaadan baay'een isaanii hin jiranii. So mee faayidaa akkam akkamii qaba ta'e addammati fakkeenyaaf amma gara diteelii kaasnetu asuutu sun galiin dura utuun dhukkubsatiin ilaalamuun cheekaap gochuun faayidaa akkam akkamii qaba?
Egaa gaaffii baay'ee bareedaa kaasti Dr. Naafiyaad otoo namni tokko otoo hin dhukkubsatin mana yaalaa deemee yoo qorannoo godhee faayidaa akkamii argata? Faayidaa hedduu argata namni. Jalqaba irratti addunyaa keenya irratti namoota baay'ee kan ajjeesu dhukkuboota nuti guyyaa guyyaadhaan arginu kana miti. Dhukkuboota nuti guyyaa guyyaadhaan arginu amma fakkeenyaaf qaama ho'isuu, teessisuu, ol deebisuu dhukkuboota fidan, dhukkuboota infekshinii haala salphaadhaan yaalamuu danda'aniin infekshinii haala salphaadhaan yaalamuu danda'an kana miti. Namoota baay'ee fixaa kan jiru addunyaa irratti. Dhukkuboonni non communicable kan jedhamu dhukkuboota daddarboo hin taane, dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, strookii dhukkuboota kana namoota baay'ee dhibee onnee kan tiruu kan kalee dhukkuboota kanneen baay'een isaanii namoota baay'ee addunyaa irraa fixaa kan jiran relatively wal bira qabnee gaafa ilaallu daa'imman irratti infekshiniiwwan kun baay'achuu danda'u garuu namoota adaltii ta'an ga'eessa ta'an ga'eessota addunyaa irratti kan ajjeesaa jiran isaan kana. Ga'eessonni kun otoo dursanii mana yaalaa deemanii otoo hin dhukkubsatin dura mallattoo tokkoyyuu otoo hin argin otoo mana yaalaa deemanii qorannoo fayyaa waliigalaa kana godhanii dhukkubbii isaanii ofirratti baranii yeroodhaan otoo qoricha fudhatanii addunyaarra namoota fixaa kan jiru dhibeewwan kun namni haganaa du'uu hin danda'u. Kanaaf dafanii mana yaalaa deemuun namni tokko yoo dhibee qabaate dhibee sanaaf dafee yaalii isa barbaachisu argannaan akkuma nama kaanii jiruu fayyaalessa jiraachuu danda'a. Dabalataanis cost minimization kan jedhamu jira. Cost minimization jechuun maalidhaa? Namni tokko mana yaalaa deemee amma fakkeenyaaf namni ga'eessi tokko strookiin isa yoo qabe sammuu isaa keessatti dhiigni yoo dhiigee sammuu dhiiga kana opereeshinii ta'uu qaba yoo ta'e amma haala biyya keenya keessa jiruun hospitaala mootummaa hospitaala dhuunfaa jira. Hospitaala dhuunfaa tokkotti waan kana hojjechuuf walumaa galatti karaa 300,000 baasuu danda'a. Garuu qarshii 2,000 3,000 dhiibbaa dhiigaa yoo qabaate wantoota strookiif saaxilan kana haaluma salphaadhaan dhiiga isaa kennee ilaalamuu danda'a. Ofirraa strookiin sun otoo ittiin dhufin dursee ofirraa ittisuu danda'a. Kanaaf cost minimization kan jennu kanadha. Baasiin isaas baay'ee xiqqaadha. Salphaadha. Homaa waan nama rakkisuu hin qabu. Dabalataanis namni tokko of eeggannoowwan gochuu qabu. Of eeggannoowwan gochuu qabu akka godhu barbaachisa. Namni mana yaalaa deemee HIV qoratamee HIV qaba taanaani kana booddee jireenya jiraatuuf akka of eeggannoodhaan jiraatu isa taasisaa jechuudha. Akka namoota biraatti hin dabarsine, akka ijoollee isaatti hin dabarsine, yeroo tokko tokko immoo akka warraa isaatti hin dabarsine. Maaliif jennaan abbaa warraa HIV qabaate haati warraa HIV qabaachuu dhiisuu danda'a. Common scenario hospitaala keessa waan argaa oollu waan ta'eef waan akkana illee jira waan ta'eef gara fuulduraatti immoo namoota kaaniif illee of eeggachuu isa barbaachisa jechuudha. Dabalataanis yoo fayyaa ta'e immoo yookiin jireenya haga ammaa jiraate jireenya fayyaalessummaa haga ammaa jiraate daran sirriitti of eeggannoowwan gochuu qabu godhee akka jiraatu isa taasisa. Kanaaf faayidaa baay'ee qaba. Nama dhuunfaatti sadarkaa nama dhuunfaatti dubbanne malee immoo waan kun hawaasaaf biyyaaf waan baay'ee uumuu danda'a. Fakkeenyaaf biyyi tokko investimentii baay'ee fayyaa irratti gooti. Namni tokko strookiidhaan qabamee ICU keessa ji'a 2 ciisa taanaan, ji'a 3 ciisa taanaan, maybe maashiniin ICU tokko qarshii meeqaan akka bitamu ati beektaa? Namni meeqa ICU san keessatti yaalamuu akka danda'u beektaa? Biyya keenya keessatti namni tokko takkaan maashinii ICU irra taanaan yookiin haga itti fooyya'utti yookaan immoo haga lubbuun darbutti irraa baaste achi keessaa baasuu hin dandeessu. Siree hospitaalaa qabataa. Investimentiin biyyi sun fayyaa irratti gootu baay'ee akka gatiinsaa qaalii ta'u godhaa jechuudha. Kanaafuu akka dhuunfaattis akka hawaasaattis akka immoo biyyaattis waan baay'ee faayidaa qaba dursanii mana yaalaa deemanii qorannoo gochuun. Okay. Baay'ee galatoomii waan baay'ee nuuf kaafteetta. Egaa akka dhuunfaattis ta'ee akka maatiittis akka biyyaattis karaa investimentii karaa ikoonomiis karaa hawaasummaas miidhaa guddaa geessisuu akka danda'udha. Kanaaf wantoota kanneen dhibeen erga hammaatee booda yookiin immoo erga sadarkaa guddaarra ga'ee booda wawwaachuu caalaa dursanii ittisuun ofirraa ittisuun bu'aa guddaa akka qabu. Wanneerraa dursanii ofirraa ittisuun wantoonni godhaman baay'een jiru. Dabalataan immoo akka qabanii fi akka hin qabne gochuun. Asuma wal qabatee waan kaasuu barbaadu fakkeenyaaf amma dhibeewwan addunyaa kanarraati kanneen to'atamuu danda'an yookiin immoo dursanii qoratamuun akkasumas immoo ofirraa eeguudhaan to'atamuu danda'an keessaa tokko dhiibbaa dhiigaati. Dhiibbaa dhiigaa wal qabannee yoo ilaalle qorannoon dhiyoo kana qorannoon mul'isu tokko maali? Even ga'eessota namoota jiran keessaati parsantiin 15 dhiibbaa dhiigaan qabamuudha. Kana jechuun nama 100 keessaati namni 15 dhiibbaa dhiigaan qabamaadha. So namoota kanneen keessaa immoo baay'een isaanii akka dhiibbaa dhiigaa qaban hin beekan. Akkuma tasaa fakkeenyaaf dhibee garaagaraatiif dhufanii akkuma beekamu
namni tokko dhibee kan biraaf yommuu mana yaalaa yaalamu dhufu vital sign kan jennu hin fudhatama. Dhiibbaa dhiigaa akkasumas dhahannaa onnee isaa tempereecharii qaama isaas kunniin akkasumas immoo sirna argamsiisuu isaas immoo ammee argamsiisuu isaas hin ilaalamu. Baay'ee isaan ofirratti hin beekanidha. Kana jechuun maal jechuudha? Even mallattootu agarsiisan dhibeewwan kan akka dhiibbaa dhiigaa kun yeroo dheeraa turuu waan danda'uu fi yeroo dheeraa tura. Kanaaf dursanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Egaa akkuma beekamu dhiibbaa dhiigaatiin wal qabatee dhiibbaan dhiigaa karaa maatiin daddarba fakkeenya jalqaba nuuf kaafteetti. Maatii dhiyoo fira dhiyoo ta'an keessaa abbaa haadha ijoollee ta'uu danda'a akkasumas obbolaa ta'uu danda'a. Dhiibbaan dhiigaan namoonni yommuu isaan qabamanii carraanni dhaaluun kun illee guddaa waan ta'eef baay'ee deemanii qoratamuudhaaf ilaalamuun barbaachisaa akka ta'e. Maaliif dhiibbaa dhiigaa wal qabatee egaa wanta baay'ee kaasuu dandeessaa. Waan kanarratti hordoftoonni keenya akka baraniif fakkeenya salphaa tokkoon kennaa fi yeroo hin yaadatta egaa Dr. Nafiyad ofiis kilinikii qaba. Yeroo Dr. Nafiyad ofiis kilinikii banuu namoonni baay'een baga gammadde jedhanii dhufanii achumaan kilinikii kana ilaalaa turanii walumaan turre. Egaa dhuftanii immoo kottaa dhiiga keessanan isin ilaala jechaanii ture inni fa'aa gaafa namoota baay'ee ilaallu hiriyootuma keenya dabalatee dhiibbaan dhiigaa isaanii kan ol ka'e baay'eetu jiru. Ergasii mana yaalaa guddaa deemanii yaaliillee kan eegalan jiru. Kanaaf fakkeenya salphaadha kun dhufanii namoonni baay'een gammachuudhaan dhufa yeroo sana egaa dhufte kottu isin ilaalla jenneeni ilaalamanii namoonni dhiibbaan isaanii ol ka'e kun fakkeenya dhiyeenya keenya jirudha. Kanaaf dhiibbaan dhiigaa egaa akkuma ati jette daa'ima kaasee haga namoota umriin isaanii sadarkaa dhumaarra jiru dhukkuba qabachuu danda'udha. Baay'ee daa'imti dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeessu hordoftoota keenya. Daa'imti waggaa 2-5 iyyuu dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeessu. Kuni garuu daa'ima muraasa irratti kan mul'atu. Rakkoowwan garaagaraa wal qabatee. Rakkoowwan sammuu naannoo kalee jiran baay'ee isaanii kana wal qabatee dhiibbaa dhiigaa qabaachuu danda'u. Namni kamiyyuu dhiibbaa dhiigaa qabaachuu danda'a. Garuu irra caalatti eenyutu dhiibbaa dhiigaaf saaxilama? Tokkoffaa namoota maatiin isaanii dhiibbaa dhiigaa qaban akkuma ati jette haadha, abbaa, obboleewwan first degree warra jedhaman kan firoottan isaanii dhiibbaa dhiigaa qabanii sadarkaan dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu isaanii guddaadha. Kana gaafa jennu garuu abbaan haati dhiibbaa dhiigaa qabu jechuun parsantii dhibba dirqama ilmi qabaachuu qabu jechuu miti kan saaxilanidha. Kanaaf inni lammataa ammoo haalli jireenya hundi keenya iyyuu jiraataa jirru kuni dhiibbaa dhiigaaf nama saaxiluu danda'a. Ati konkolaataa qabdaa gaafa mana keetti galtu liiftiidhaan manatti galtaa asii kiiloomeetira tokko miilaan kootti yoo jedhamte amma hin deemnu magaalaa kana keessa haalli amma jirus maybe deemuudhaaf nama rakkisuu danda'a. Kanaaf isaan kun mana gaafa mana ooltu TV ilaalaa oolta soofa irra teessee yookiin moobaayilii bakka hojii siin taa'ama. Kanaaf sedentary life styliin kun immoo fakkeenya anaaf si kennaa jirra malee horiyoota keenya namoota amma jiran magaala keessa jiraatan baay'ee irratti kan mul'ataa jirudha. Kanaaf sedentary life style jiraachuun kun miilaan deemuu dhiisuun furdina garmalee furdachuun nyaata wantoota kanaaf nama saaxilan baay'ee soorachuun dhiibbaa dhiigaaf nama saaxiluu danda'a. Sadaffaa immoo umriidha dhiibbaa dhiigaaf kan nama saaxilu. Umriin namaa akkuma baay'ee ol dabalaa deemuun waggaa namni tokko umriin isaa gaafa dabalaa deemu especially in 14s gaafa ta'u gaafa 40 keessa gaafa 30 kaaseetii dhiibbaan dhiigaa kan carraan qabamuu dabalaa deemu garuu 40 keessa gaafa galu immoo carraan dhiibbaa dhiigaaf qabamuu isaa baay'ee dabalaa deemaa. Namoonni dhukkuba biraa qabanis dhukkuba kaleefaa kana qaban dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu danda'u. Yeroo baay'ee namni dhibee sukkaaraas qabu carraan dhiibbaa dhiigaan qabamuu isaa guddaadha. Kanaaf namoonni kun dhiibbaa dhiigaaf carraan saaxilamuu isaanii baay'ee guddaadha. Dhiibbaa dhiigaa kan kaasaa jirruuf hawaasa keenya keessatti baay'ee kan baratamaa dhufe. Isa kana waan ta'eef kan nama saaxilus dhukkubii biraatiif hospitaala galuuf nama saaxilu. Nafiyad yaadattaa gaafa ati siituu intarni fa'aa turte namni waggaa 30 strookiidhaan qabamee hospitaala keessatti arguun baay'ee waan hin baramne ture bakka. Namni waggaa 35 30 soddoma gadi arginee beekna. Baay'ee yeroo sana arginee beekna garuu baay'ee xiqqoodha. Xiqqoodha reeriidha bakka argitee beekta. Amma garuu hospitaalota mootummaa gurguddoo kana keessatti namni waggaa 30 namni waggaa 35 strookiidhaan qabamee peeshantiin 10 jiraannaan 4
namootuma naannoo 30 keessa jiranidha. Imagine. Maybe kun riisarchii ta'uu dhiisuu danda'a. Riisarchii sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Waan nuti ijaan arginu. Namni 3 namni 4 dargaggeessa baay'een isaanii jechuudha. 30 keessa warra jiranidha. Kanaaf kuni maal agarsiisa egaa dhukkuboonni hin daddarbine jedhaman kuni kanneen akka dhiibbaa dhiigaa kuni dhibee sukkaaraa kuni hagam akka namoota umuriin isaanii xiqqaa ta'e yeroo kanatti miidhaa jiranidha. Kuni ammoo kan dhufu eessaayi dafanii mana yaalaa waan hin deemneef waan otoo hin dhukkubsatiin hin laalamneef malee dhiibbaan dhiigaa qorichoonni dhiibbaa dhiigaa baay'ee albaansa ta'an amma addunyaarra jiru. Kan gatiin isaanii mi'aa ta'e kan hin taane kan biyya filannoodhaan kan saayid effektii qaban kan xiqqaa qaban baay'een isaanii addunyaarra jiru waan ta'eef biyya keenya keessatti sirriitti jiru waan ta'eef haaluma salphaadhaan otoo waan sana akka miidhaan goone gochuu danda'an namoonni qabamaa jiru. Baay'een isaanii immoo namootuma jireenya fooyya'aa jiraatan kana namoota nyaata baay'ee biyya keenyatti nyaata gaarii jechuun nyaata akkamiiti? Foon jedhama. Ganama dullatii nyaachuu sa'aatii laaqanaa irratti immoo foon diimaa nyaachuu. Foon diiminaa alkoolii wajjiniin dhuguu galgala immoo ittoo diimaa waan kana xibsii waaddii fa'aa waan akkanaa fa'aa nyaachuudha. Isaan kun I think namoonni biyya keenya keessatti otoo keessummaa mana namaa deemtee shiroo si dhiyeessanii waggaa 30 haadhaa fi abbaan keeyyuu hin komatu ilmi koo mana isaanii deemee shiroo laataniifi jedhee intin itti darba dhaloota itti darba atis ijoollee keetti himtaa warra shiroo nuu dhiyeessan sana akkana jennee jette kun sirrii miti. Asumarraa ka'a birraa hawaasa jijjiiramuun meentaalitiin hawaasa jijjiiramu asumarraa ka'a. Egaa dhiibbaan dhiigaa yoo jenne bal'aa waan ta'eef sagantaa biraatti dhiyeessitee ta'an. Waa'ee dhiibbaa dhiigaa irratti bal'inaan haasa'uudhaaf osoo hin taane garuu dursanii ilaalamuudhaan dhibeewwan to'atamuu danda'an kan jedhurraa kan ka'e maaliif dhiibbaan dhiigaa sadarkaa qaba waan ta'eef dursanii laayif istaayil moodifikashinii yookiin immoo haala jireenya keenyaa fooyyessuudhaan yoo xiqqoo ishee ol keeyyuu sirreessuun hin danda'ama amma yaaliidhaan barbaachisu yoo hin geenye ta'e jechuudha. Kanaaf wantoonni kunniin to'atamuu danda'u ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Even mana yaalaa sirriitti dhiyoo jiran iddoo garaagaraa jira faarmaasii garaagaraa jira deemtanii ilaalamuu dandeessu akkasumas immoo bittanis mana keessan keessattis immoo akkaataa salaaltanii yookiin ogeessi fayyaa isinitti agarsiisu yookiin immoo viidiyoo laaltaniidha fayyadamuus hin dandeessu kan jedhurraa kan kaafne dhiibbaa dhiigaa yeroo baay'ee dhaqaata ilaalamaa kottaa ilaalamaa gaafa jettu kan sooressaati jedhama. Dhibee sooressaati jedhama. Dhibee sooressaa miti. Dhibee sooressaa biyyeessa adda baasu miti. Kanaaf garuu namni kamiyyuu ilaalamuu fi namni kamiyyuu qoratamuu akka qabasumaan kaasuu barbaanna. Akkasumas immoo dhibeewwan fakkeenyaaf bu'aa dursanii ilaalamuu yookiin immoo meedikaal cheekaappii keessaa tokko immoo dhibeewwan to'atamuu danda'an keessaa tokko dhibee sukkaaraati. Dhibeen sukkaaraa akkuma beekamu egaa utuu mallattoon agarsiisni yeroo dheeraa turuu danda'a. Lubbuu namoota baay'ees galaafachuu akkasumas immoo rakkoo dadhabuu kalee akkasumas immoo ija keenya irrattis ta'ee sammuu keenya irrattis ujummoowwan dhiigaa narvii keenya irratti dhiibbaa garaagaraa geessisuu danda'a. Dhibee sukkaaraatii fi dursanii qoratamuu ilaalluu akkamitti wal bira qabdee ilaalta? Egaa akkuma ati jettee dhibeen sukkaaraa dhibeewwan addunyaa irratti namoota ga'eessota baay'ee miidhan ga'eessota baay'ee du'aaf saaxilan keessaa ga'eessota qofa otoo hin taane daa'imman illee miidhan keessaa dhibee tokkodha. Dhibeen sukkaaraa kun gosa lama qaba. Taayip 1 inni jedhamu yeroo baay'ee mallattoo dafee agarsiisuu danda'a. Inni kun kan mul'atu namoota waggoota 10 ol isaa gadis ta'uu danda'a. Garuu umriin isaanii xiqqoo ta'an namoota waggaa 30 gadi ta'an irratti taayip 1 kan jedhamu kun yeroo baay'ee kan mul'atu. Inni kun dafee mallattoo agarsiisuu danda'a. Gaafa mallattoo agarsiisu garuu sadarkaa cimaarra ga'eeti mallattoo kan agarsiisu. Taayip 2 kan jedhamu inni namoota guguddaa irratti mul'atu kun ga'eessota irratti mul'atuu fi baay'ee koomanii ta'e kun garuu mallattoo otoo hin agarsiisin qaama keenya danuu miidhuu danda'a. Onnee keenya miidhuu danda'a, kalee keenya miidhuu danda'a, ija keenya miidhuu danda'a, sammuu keenya miidhuu danda'a. Dhibeen sukkaaraa qaama kamiyyuu qaama keenya keessa kan argamu kamiyyuu miidhuu danda'a. Kanaaf erga miidhee mallattoo agarsiisuu eegalee booddeedha kan namoonni mana yaalaa deeman. Gaafa mana yaalaa deeman kaleen isaanii miidhameera, already CKD ta'eera, dhukkuba kalee dhukkuba kalee kan irra ture ta'eera, iji isaanii already diabetic retinopathy kan jedhamu jira, iji isaanii miidheera. Yeroo tokko tokko immoo kan nama gaddisiisu irreversible waan miidhaa duubatti hin deebine biraan ga'eeti kan mana yaalaa deemanii. Garuu akkuma dhiibbaa dhiigaa dhibeen sukkaaraa namoonni dhibee sukkaaraa qaban tokkoffaa sadarkaa qaba mana yaalaa dhaqanii yoo ilaalaman pre-diabetic kan jedhamu jira. Namoonni kun maalidha?
kiraayiteriyaa namni dhibee sukkaaraa qabu tokko guutuu dhiisuu danda'u garuu carraan gara fuulduraatti dhiibbaa dhiigaaf saaxilamuu isaanii guddaa waan ta'eef gaafa ilaalamu lakkoofsi ilaalame pre-diabetic yoo ta'anii of eeggannoo gochuu qaban baay'ee jiru. Nyaata irratti of eeggannoo gochuu qabu. Sosochii qaamaa irratti of eeggannoo sirriitti gochuu qabu. Wantoota kana irratti baay'ee dhugaatii garaagaraa waan baay'ee irratti wantoonni dhugaman baay'een isaanii of eeggannoo gochuu qabu namoonni kun jechuudha. Pre-diabetic yoo ilaalaman naqanii yoo ilaalaman sadarkaa sanirra yoo jiraatan dhibee sukkaaraa har'a hin qaban jechuun dhaqanii ilaalamanii har'a yoo hin qabaanne immoo har'a hin qaban jechuun waggaa har'aa hin qabaatan jechuu miti. Yeroo murtaa'aatti irra deddeebi'anii ji'a ja'a ga'eessi tokko ji'a ja'a ilaalamuu qabu dhibeewwan kanaa fi ilaalamuu qabu. Dhibee sukkaaraa yoo qabaatan immoo wanti isaan nyaatan haalli hojii isaanii haalli jireenya isaanii life style modify godhanii wantoonni kun marti jijjiiramuu qabu. Ogeessa fayyaa biratti yeroo dhaabbataadha. Yeroo tokko immoo dafaniiyyuu ilaalamuu qabu. Yoo qaamni isaanii miidhame jiraate immoo qaama isaanii miidhame isaaniif qorichi kennamuufii qaba. Kanaaf addunyaa irratti namoonni ga'eessota baay'ee ajjeessu dhukkubni kun siin jedhee ajjeessu qofa otoo hin taaneen waan baay'ee irraan ga'uu danda'a. Kanaaf dursanii yoo ilaalamanii waan kun baay'ee hir'achuu danda'a. Akkuma dhiibbaa dhiigaa dhibeen sukkaaraas akkasuma baay'ee hir'achuu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraa wal qabatee waan yeroo tokko nama mudateen sitti hima. Faarmaasii deemeeti qoricha bituun faarmaasii deemee isa booddee namni wayii inni iyyiti miti dheerina keessanii fi ulfaatina keessanii meeshar godhaa kan jettu maashinii wayii jirti. Nan ilaalamadha afaan Amaariffaatiin. Nan ilaalama akkamitti irra bahu jedhee gaafata faarmaasistii. Qoricha bituu seenee jedhe namichi kun dhukkubsatee qoricha bituu seenee isa booddee qarshii shantu jira qarshii shan itti kenneeti kan ilaalamu. Waan kun maashiniin kun at least waan sadii kan isheen dheerina ulfaatinaa fi BMI nama sanaati kan isheen ilaaltu. Egaa kun faayidaa guddaa qaba. Namichi maal jedhee birrii qarshii shan jenna cirraash kafiyyee na hundee jedhe. Otoo beekee namni kuni qoricha inni bitataa jiru san caalaa kan isa fayyadu isa. Yoo furdaa ta'e qaamni isaa baay'ee furdaa ta'e BMI isaa ol kaa'atee sirreessuu qaba. BMI isaa ilaalee waan baay'ee namatti agarsiisa waan ta'eef BMI namni biyya kanaa baay'een isaa akkasitti yaada. Ilmaa'uu maaliifan kafala qarshii shan jedhee birri qoricha sammee bii qarshii 2,000 bituu danda'a. Dhukkubbii biraatiif kan fudhatu sanii. Kanaaf dursanii ilaalamuun kun waan baay'ee irraa nama ittisuu danda'a. Baay'ee galatoomi. Egaa dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa kan kaafne dhibeewwan kunniin baay'een isaanii dursanii ilaalamuudhaan of eeggannaadhaan to'atamuu waan danda'anidhaa fi kanaaf medical check-up yookiin immoo mana yaalaa dhuftanii yeroo ilaalamtanis qorannoo kun lama waan isiniif godhamuuf namoota ispeeshaal akka umurii isaaniitti kan godhamaaf waan ta'eef kanaaf amma irra deddeebinee namoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman lubbuu baay'ee dabarsaara waan ta'eef namoonni baay'een keessattuu haala jireenyaatiin wal qabatee namoonni baay'een rakkoo kanaaf saaxilamaa jiru waan ta'eef kana kaafne even amma kiilooma keessan ilaalama gaafa jettu mataa sallee namni waanuma salphaas watamma kaasti akkuma birrii shan kaffalee ilaalamuu didee maaliif body mass index isaa yoo ol kaa'atee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabu achumallee gorsiin kennamaaf jechuudha. Egaa ammas dursanii ilaalamuutiin wal qabatee faayidaan inni qabu keessaa tokko fakkeenyaaf qorannoowwan godhaman keessaa hepatitis virus kan jedhamu jiru yookiin immoo vaayirasii tiruu. Egaa akkuma beekamu vaayirasiin tiruu gosoota garaagaraatu jira. Abaacaa jedhamee kan jiru garuu baay'inaan yeroo baay'ee hepatitis B fi hepatitis C mul'atu. Kanneen illee dursanii qoratamuudhaan maaliif mallattoo sun agarsiisan turuu danda'u. Mallattoo agarsiisuu danda'u kan biraan immoo dhibeewwan kunniin gara deemanii hanga sadarkaa kaansarii tiruutti illee geessisuu danda'u. Sirriitti. Tiruun illee amma feeli gochuutti. Egaa kalee qofa miti. Tiruun illee jijjiirama. Tiruun illee jijjiirama. Kanaaf akkuma jette vaayirasiiwwan kuni namni carraan daddarbuu isaanii immoo baay'ee guddaadha of eeggannoo gaafa jettu namni tokko vaayiraal loodiinsaa ol ka'ee vaayirasii tiruu baa kana faa qabataanaan even HIV fi isa yoo ol bira qabne carraan daddarbuu isaa baay'ee guddaadha. Karaa walqunnamtii saalaan darbaa badi fluid kan tuttuqqii baay'eedhaan darbuu danda'a. Kanaaf akka ijoollee ofiitti hin dabarsine akka maatii ofiitti hin dabarsine sirriitti of eeggannoo akka godhan gochuu danda'a. Dabalataan namni immoo vaayirasii kana qabu yeroo alkool consumption alkooliin nama kamiifiyyuu fayyaduu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni kun irra caalaatti wantoota tiruumiidhaan alkoolii qorichoota garaagaraa irraa sirriitti of eeggachuu qaba. Jireenya fayyaalessa jiraachuu qaba namoonni akkana akkuma jettu kanaan ilaallata. Tiruufaa dhiibbaa dhiigaa sukkaara qofa immoo otoo hin taane amma
namoota dubaroota baay'ee immoo fixaa kan jiru kaansariin fiixee gadaamessaa jira. Namni tokko mana yaalaa otoo hin deemin dursee yoo ilaalame kaansarii fiixee gadaamessaa dubartiin tokko umriin ishee sadarkaa waggaa 18 ol taanaan wal quunnamtii saalaaf aktiivii taate taanaan yeroo yeroodhaan iskiriin ta'uu qabdi. Maaliif jennaan kaansariiwwan qaama keenya keessatti dursinee ofirraa ittisnu keessaa tokko kaansarii fiixee gadaamessaati. Kanaaf iskiriiningiin jira daa'imummaadha kaasee waggaa 18 kaasee iskiriiningiin kaansarii fiixee gadaamessaa biyya keenya keessattis iddoo baay'ee kiliinikoota baay'eetti argama. Garuu namni beeku hin jiru. Hiriyoota keenya dabalatee dhaqaatti ilaalamaa gaafa jennu nutti kolfu baay'een isaanii maqaadhuma isaa sodaatu kaansarii fiixee gadaamessaa fa'aa gaafa jedhamu isa kana sirriitti ilaalamu. Kan nama guddaa godhanii yaadu. Kan nama guddaa godhanii yaadu kaansariin harmaa jira innis iskiriiniin ta'a namni of ilaaluu, ogeessi fayyaa ilaaluu, maamogiraafii, altiraasaawundii waan baay'ee nama miineen invasiiv hin taaneen waan nama cararrii illee hin qabneen haala salphaadhaan otoo dhiiga isaanii iyyuu hin kennin ilaalamuu danda'u wantoota kana kanaan. Kanaaf dhukkuboota baay'eedha. Daddarboos kan hin taane irra caalaa nuti yaa'u fookas kan goone dhukkuboota daddarboo hin taane irratti malee dhukkuboota baay'eedha kan dursinee ofirraa ittisuu dandeenyu yoo dafnee mana yaalaa dhaqnee qoramnee faayidaa danuu qabu wanti. Okay, egaa galatoomii wantoota keessattuu dhimmoota kaansarii balbala gadameessaatiin wal qabatee illee keessattuu dubartoonni dursanii qoratamanii ilaalamuu akka isaan qaban. Dursanii qoratamanii ilaalamnaani kaansariin balbala gadameessaa yaalii hin qabaata dursee yoo jiraate. Kanaaf amma inni sadarkaa faffaca'ootti yookiin hanga sadarkaa dhiibbaa irraan geessu dubartoonni tokkos eeguu hin qabani. Dabalataan immoo waa'ee hepatitis yookiin immoo vaayirasii tiruu ilaalchisee namni kamiyyuu qoratamuun gaariidha. Keessattuu immoo namoonni hojiidhaaf dhimma kanaaf saaxilamoo ta'an ogeessonni fayyaas ta'e hojii garaagaraa jiran baay'een isaanii ilaalamuu qabu. Maaliif yoo hin qaban ta'es immoo talaalliin kennamu jira namoota dhimma kanaaf dhumarratti kaafnee haasofna namoota akkamitti fudhachuu qaba kan jedhu. Kanaaf dursanii ilaalamuun vaayirasii tiruu ittisuu keessatti illee gahee guddaa akka qabu kaansarii balbala gadameessaa keessattis kaafneerra. Kan biraan immoo even dursanii meedikaal cheekaappii gochuun qorannoo gochuu qofa osoo hin taane gorsi fayyaa illee yeroo itti kennamu jira. Fakkeenyaaf amma kutaa gadameessaa fulfaarratti hojjetta. Preconceptional carein hin kennama. Dubartoonni tokko yookiin abbaan manaa fi haati manaa yookiin utuu waliin fuudhin dura ta'uu danda'a. Erga wal fuudhanis immoo utuu waliin fuudhin duras ta'uu danda'a. Utuu mucaan godhatin duras immoo gorsii fi qorannoowwan garaagaraa kennamu jira. Daa'imaafis ta'ee isaaniif daa'imni dhalatus nagaa akka ta'u jireenya isaaniitiif illee gorsi garaagaraa hin kennama. Mee kanaan wal qabatee waan jettu jira? Egaa biyya keenya keessatti waan kun baramaa miti malee biyyoota guddatan keessatti preconceptional care kan jedhaman kun baay'ee baramaadha. Maaliif jennaani pregnancy'n yookiin ulfi garuu jecha kana arbeessuu hin danda'a. Namuma biraa uumuudha ulfa jechuun qaama keenya fiiziyooloojiin qaama dubara ulfaa tokko hin jijjiiramne hin jiru. Kana jechuun dubara kana dura turterraa garuma nama biraatti jijjiiramti dubartii tokko gaafa ulfa taatu. Qaamni ishee amma fakkeenyaaf sirni qaama keenyaa yoo barannu iddoo 11tti fayyarree baranna miti hundi isaayyuu jijjiirama fida hundi isaayyuu fakkeenyaaf sirna hargansuu gaafa ilaallu sirna cardiovascular system onneedhaan wal qabatu dhiigaa fi onnee wal qabatu kana irratti gaafa ilaallu jijjiiramni hin jira. Sirna kam irratti iyyuu jijjiiramni qaamaa hin dhufa. Jijjiiramni qaamaa hin dhufa jechuun otoon ulfaayin ilaalamuun faayidaa baay'ee kennaaf jechuudha harmee tokkoof. Tokkoffaa yoo qaamni ishee beemmaan ishee baay'ee guddaa ta'e fakkeenyaaf humnaa ol amma fakkeenyaaf furdoo gaafa yoo taate hir'isuu qabdi otoon ulfaayin dura furdina ishee hir'isuu qabdi. Baay'ee qalloos yoo taate beemmaan ishee 18.5 gadi faa yoo ta'e dabaluu qabdi maaliif jennaan daa'imti gadameessa ishee keessatti uumamaa jirti soorata ishee irraa barbaaddi nyaata madaalawaa ishee irraa barbaaddi kanaaf waan sun sirratuu qaba. Kan biraa immoo dhiibbaa dhiigaa faa yoo qabaatte otoon ulfaayin dura sirratuu qaba. Dhiibbaan dhiigaa yeroo itti ulfaa'uun gonkumaa dhorkamu jira dhiibbaan dhiigaa kontirool hin taane qabdi taanaan yookaan immoo dhukkuba onnee baay'ee cimaa faa qabdi taanaan otoo waan san kontirool hin godhin otoo waan san hin to'atiin ulfaa'uun miidhaa biraa ofitti fiduu meebii gaagama lubbuuf iyyuu nama geessisuu danda'a. Dabalataanis qoricha baay'ee qorichoota fudhataa jirti ta'an dhukkuba biraaf qorichoonni ulfarratti dhorkaman jiru. Kanaaf qorichoota san yookiin jijjiiruu
yookaan ammoo doozii isaa gadi buusu yookaan dhiisuu yoo dhukkuba sanarraa fayyadee ta'e qabdii otoo ulfaa'in dura. Kanaaf pre-conceptional care faayidaawwan hedduu qaba. Haati fayyaa daa'imti fayyaa akka ta'aniif ulfa booddee pre-conceptional carein baay'ee barbaachisaadha. Yoo xiqqaate akkuma ati kaasaa turte hepatitis B kan jedhamu faa yookaan HIV faa waan kana qoratamuu qabdi, dhiibbaa dhiigaa ilaalamuu qabdi, dhibee sukkaaraa ilaalamuu qabdi. Dhibeen sukkaaraa kan ulfa dura qabdi taanaan otoo ulfaa hin qabdi taanaan yeroo ulfaa baay'ee aggravaate ta'a, itti cimuu danda'a. Inumaayyuu sababa ulfaatiin iyyuu dhibeen sukkaaraa namatti dhufu amma baay'ee baratamaa dhufeera. So gestational diabetes kan jedhamu dhiibbaan dhiigaas harmeen ulfaa tokko akka lubbuu dhabdu kan godhu yookaan da'umsarra lubbuu dhabdu kan godhu amma addunyaa irratti tokkoffaan dhiibbaa dhiigaa ulfaan sababa ulfaan dhufuudha. Kanaaf komplikeeshinii baay'ee qaba waan ta'eef sammuu isaanii, kalee isaanii, tiruu isaanii, qaama isaanii maramiidha waan ta'eef dhiibbaan dhiigaa kuni isa dura qabdi taanaan otoo ulfaa'in dura pre-conceptional care yoo goote harmeen kuni ogeessi fayyaa ilaalee ati ulfaa'uu ni dandeessa yoo jedheen waan kun sirratu barbaachisa jechuudha. Yeroo tokko tokko immoo pre-conceptional carein kuni biyya keenyatti illee waan kun faansii ta'uu danda'a. Abbaa warraas haati warraas akka isaan ilmoo godhachuu danda'an qorannoo advaansed godhee fi ilmoo godhachuu danda'anis achumaanis itti himuu danda'a. Kanaaf faayidaawwan baay'ee qaba. Pre-conceptional carein otoo hin ulfaa'in dura qorannoo fayyaa gochuun faayidaawwan danuu qaba. Egaa dubartoonni yeroo ulfaa qofa eenyu si foolaappidha hordoffii ulfaa dhufuu isayyuu dafanii dhufanii dafanii dhufan isayyuu dursanii illee ilaalamuu akka qaban kanaafidha dursanii qoratamuu dursanii ilaalamuu kan jennu kanallee keessatti qabnee kan kaafneef jechuudha. Pre-conceptional carein yookiin immoo ulfa dura wantoonni kennamanii gorsillee hin kennamaa qorannoon hin godhamaa jijjiiramoonni garaagaraa akkasumas even family planning yookiin immoo mallatteessaa da'umsaa fayyadamuu irratti illee gorsa fudhachuudhaaf dhufuu danda'u. Kanaaf gabaabaadhumatti namni dursanii ilaalamuun yookiin immoo dursanii qoratamuun faayidaa gurguddaa dhibeewwan kanneen ittisuu dhibeewwan non-communicable disease yookiin immoo daddarboo hin taane kan fi daddarboo ta'an kan ammaa sa'a ture kanneen ittisuu keessatti illee gahee guddaa qabu. HIV illee dabalate jechuudha. Kaafnee asumne irraa mee gara xumuraatti sagantaa keenya fidaa jirra. Egaa dursanii ilaalamuun maal akka ta'e dhukkuboota dursanii ilaalamuudhaan to'atamuu danda'an maal akka ta'an kaafnee irraa. Namni hundumtuu dhufee dursee ilaalamuu qabu namoota akkamitti dhufanii dursanii kan ilaalamuu qaban? Egaa yoo danda'ame amma infraastrakcharii biyyi keenya qabduun haala jireenya hawaasummaa uummata keenyatiin namni kamiyyuu daa'imaa kaasee haga nama guddaa mana yaalaa deemee meedikaal cheekaappii gochuun rakkisaa ta'uu danda'a. Haala amma jiruun rakkisaa ta'uu danda'a. Haa ta'uti garuu namni tokko umriinsaa namni tokko especially dubara faa yoo ta'an akkuma isin jedhe amma kaansarii fixee gadaamessaa kana sexually active taanaani waggaa 18 faa dabarraan ilaalamuu qabu umrii sanii kaasee yeroonnis waan dhukkuboota hin daddarbine kanaaf ilaalamuu qabu. Garuu yeroo itti jireenya hawaasummaa actively jiraachuu eegalanii kaasee namni kamiyyuu otoo mana yaalaa deemee qoratamee gaariidha. Garuu namoonni tokko nama kaan caalaa mana yaalaa deemanii meedikaal cheekaappii gochuun baay'ee isaan barbaachisa namoonni tokko. Namoota akkamiiti jennee gaafa ilaallu tokkoffaa namoota maatiin isaanii dhukkuboota non-communicable jedhaman kana dhiibbaa dhiigaa qaban, dhibee sukkaaraa qaban, kana dura sababa strookiitiin faa lubbuun isaanii darbee yookaan immoo strookii qaba waan kana qaban sammuu isaanii keessatti dhiigni dhangala'e yookaan immoo ujummoon dhiigaa sammuu isaanii keessa jiru sababa dhiiga ititeen faa cufamee strookii qabaatan maatiin isaanii istirii akkanaa qaban otoo ilaalamanii gaariidha. Lammaffaa walumaa galatti namni tokko umriin isaa waggaa 35 ol taanaan especially warri dubaraa immoo waggaa 35 ol wantoonni haaraatti dhufan baay'ee jiru waggaa 35 ol taanaan gaayidlaayinii garaagaraa jira. Egaa amma fakkeenyaaf dhibee sukkaaraaf faa waggaa 40-45 kan jedhan jiru garuu walumaa galatti namni tokko waggaa 35 ol taanaan almost dhiibbaa dhiigaa dhibee sukkaaraa wantoota amma jenne kana ilaalamuun meedikaal cheekaappii gochuun dirqama itti taasirriitti ilaalamuu qabu. Dabalataanis ammoo namoonni hojiin isaanii isaan saaxilu.
namoonni hojiin isaanii waan kanaaf isaan saaxilu umrii irrespective of their age umriin isaanii kamiyyuu haa ta'u ilaalamuu qabu. Amma fakkeenyaaf sarjiniin tokko ogeessi fayyaa opereeshinii hojjetu tokko akka qorannoo biyya keenya keessatti agarsiisutti nama 10 keessaa opereeshinii 10 hojjetu keessaa opereeshinii tokko irratti needle injury isa mudata jedha. Lilmeedhaan waraanamuu danda'a. Opereeshinii namni hojjetu tokko baay'ee of eegdee hin dandeessu kutaa opereeshinii keessa galtee beektaa baay'ee of eeguu dandeessa garuu of eegdee hin dandeessu yookaan lilmeetti si waraanaa yookaan meeshaa qara qabu birootti si waraanuu opereeshinii hojjetaa jirtu kanaaf namni sarjiniin kunis saaxilamaadha jechuudha. Kanaaf nama kaan caalaayyuu dafee qoratamuu isa barbaachisuu danda'a. Dabalataanis waan kanaaf kana qofa otoo hin taane namoonni qulqullina hospitaalaa keessa hojjetan ogeessonni fayyaa kan biraas sappoortiiv istaafii dabalatee waan kanaaf irra deddeebi'anii qorannoo fayyaa kana gochuu qabu. Akkuma jenne meejarli umriidha fi faamilii histirii kan jennu kanadha yookaan immoo hojiin isaanii expose kan nama godhu taanaani isaanidha. Kan biraa immoo sababa saala isaaniitiin wal qabatee yookaan immoo sababa saalaa gaafa jennu akkuma jenne amma kaansarii fiixee gadaamessaa fa'aa kana sababa dubara ta'aniif qofa sexually active yoo ta'an sababa kanaan qoratamuu qabu. Sababa kana namoonni waan akkana keessa jiran qoratamuudhaaf namoota kaan caalaa walumatti dirqama jennee waamuu dandeenya jechuudha. Bakka umriin 35 fa'aa gaafa ta'u dhibbaan dhiigaa hin dhufaa dhibeen sukkaaraa isa duras jiraachuu danda'a garuu carraan uumamuu isaa baay'ee dabalaatuma waan deemuufidha. Gara fuulduraatti immoo biyyi keenya infraastiraakchariin fayyaa irratti jiru kun baay'ee guddataa yoo deeme namoonni baay'een waan fayyaa irratti gaafa invest godhan hospitaalonni nuti qabnu meeshaaleen qorannoo nuti qabnu advaansed gaafa ta'aa deemanii fi uummata miiliyoona 120 ol amma qabna jennu kanaaf kan madaalu gaafa ta'aa deemu namni kamiyyuu hospitaala deemee otoo qoratame ijoollee waggaa 20 keessa jiran 20 keessa jiran otoo qoratamanii baay'ee gaariidha. Investimentiin nuti fayyaa irratti erga namni miidhamee booda goonu kana baasii irratti baasaa jirru kana ni hir'isaa jennee yaadna. Baay'ee galatoomii Dooktar bal'inaan dhimmoota utuu dhukkubsatiin dursanii ilaalamu yookiin meedikaal cheekappii gochuun faayidaa akkamii akka inni fayyaa keenyaaf qabu akkasumas immoo dhibeewwan daddarboo hin taane baay'ee ittisuu irratti egaa jireenya hawaasummaa akkasumas immoo ikoonoomii biyyaattis baay'ee murteessaa akka ta'e namni kamiyyuu lubbuudhaan darbuu qabu sababa dhibee kanaatiin dursee of ittisuu yookiin immoo qorannoo gochuu danda'u miidhamuu akka hin qabne kan jedhu irratti yaada bal'aa kaafnee haasaa turreerra. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dursanii ilaalamuun yookiin dursanii qoratamuun faayidaa guddaa fayyaa keenyaaf qaba. Kanaaf hundumti keenya namoonni keessattuu hangamma haasaa ture kana namni kamiyyuu deemee naannoo isaatti mana yaalaa qorannoon kun argamutti deemee qoratamuudhaan of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu dhibeewwan daddarboo hin taane kan akka dhiibbaa dhiigaa fi dhibee sukkaaraa kanneen akkasumas immoo dhibeewwan daddarboo ta'an kanneen akka vaayirasii turuu kan faarratti baay'ee of to'achuun danda'amu jechuun barbaada. Kanaaf dursinee ilaalamnee fayyaa keenya eeggannu jechuun barbaada. Dooktar dhumarratti yaada qabdu yoo jiraate yaada kee fudhadheen sagantaa keenya gara galoomutti dhufu. Egaa hordoftoonni sagantaa kanaa sin sodaachisuu fi miti yaadni nan dhumarratti qabu sin sodaachisuu miti inumaayyuu faayidaa guddaa irraa argattu deemtanii yoo ilaalamtan faayidaawwan kana dura haasaa turre danuu irraa argattu. Kanaaf namni kamiyyuu yoo danda'e mana yaalaa naannoo isaatti argamu deemee qorannoo fayyaa gochuu qaba. Qorannoo fayyaa gochuun jireenya fayyaalessa jiraachuuf nama fayyada. Hawaasa fayyaalessa biyya fayyaalatti taate uumuudhaaf nu fayyada. Dooktar Naffiyaa Argeetuu fi tiimiin kee waan na affeertaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo biraa immoo mata duree biraa irratti wal argina jedhee yaada. Fayyaan dhabina. Galatoomii Dooktar istiidiyoo keenyatti argamtee odeeffannoo fayyaa bal'aa hawaasa keenya bal'aatiif ulfaadhu isin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma dursanii ilaalamuu yookiin dhukkubsatii ilaalamuu irratti turtii nuti Dooktar Naahom Gurumee wajjin goone kana fakkaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Sagantaa Dooktara Kudha kan ammoo qindeessuudhaan qopheessuun kan isin biraan ga'e Dooktara keessan Dooktar Naffiyaa Argeetuuti. Fayyaan dhabina.